Magaalaa Maqii waajjira poolisii aanaa dugda booraatti seenuun gootichi onnee sibiilaa woboon tarkaanfii fudhateen waajjira keessa qubatanii turan keessaa 5 ajjeesuun 3 madoon adabee waajjira keessaa ari'ee baaseera. Tarkaanfii laalessaa yeroo sanatti fudhateen woboon meeshaa waraanaa dabalatee wantoota waajjira keessa jiran dhuunfateera. Akka kanaanis qawwee AKM 9 rasaasa kilaashii 270 waliin mooraa diinaa keessaa dhuunfachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa godina Buunnoo Beddellee keessatti waraana weerartuu biltsiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun mooraa isaanii bakka 3 irraa buqqisee jira. Lola kaleessa Agayya 15 2022 godina Buunnoo Beddellee ona Daaboo Aanaa magaalota 3 kanneen akka Cawwaaqaa tokkoffaa Tuulamaa fi Daaboo keessatti geggeeffameen mooraa ishee keessa oliif gadi kaachisee buqqisee jira. Lola guyyaa kaleessa ona Daaboo Aanaa keessatti woboon geggeesseen waraanni diinaa 100 ol yoo ajjeefaman 55 madaa'anii jiru. Gama meeshaatiin qawwee AKM 35 rasaasa AKM 800 PKM 350 saanduqa dishqaa tokko rasaasa 85 waliinii fi meeshaalee waraanaa garaa irraa boojuun injifannoo boonsaa gonfatee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oromiyaan handhuura siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa ta'uu wajjin wal qabateem dhimmoonni siyaasa diinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuun Oromiyaa hammachuu akka qabuun hooggantoonni siyaasaa Oromoof xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa ni dubbatu. Itoophiyaan nagaa argachuuf Oromiyaan dirree nagaa ta'uu qabdeenis yaada paartiilee siyaasaa qofa osoo hin taanem yaada uummanni bal'aan yeroo garaagaraatti dhiyeessuudha. Mootummaan Biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamuun waraana waggaa 2tti dhiyaatuuf kaaba biyyattiitti humnoota Tigraay wajjin adeemsaa kan ture yoo ta'u, Oromiyaa keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin waggoota 4f lixa biyyattiitti ammoo hidhattoota Beneshaangul Gumuz waliin waraana adeemsisaatii jira. Wal waraansa Itoophiyaa kan gaaga'ama namoomaa hamaa dhaqqabsiisee fi ammas dhaqqabsiisaa jiru dhaabsisuuf United States dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa fi Keeniyaan sochii bal'aa taasisaatii jiru. Gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa araaraan xumuruu fi Afrikatti nageenya waaraa fiduuf adoolessa 26 bara 2021 pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo ergama addaa gochuun muude. Yeroo adda addaatti dhibdee Itoophiyaa hiikuuf dhiibbaa uumaa kan turte Ameerikaan ammoo ergamtoota 3 jechuun Jeffrey Feltman, David Satterfield fi ambaasaadar Mike Hamar muuduun ishiin yaadatama. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa ammoo Keeniyaan rakkoo Itoophiyaa mariin furuuf biyya tattaaffii taasisaa jirtudha. Xiinxallaan siyaasaa Dr. Awwalaloo waraana waliin Itoophiyaatti xumura gochuun mariin siyaasaa barbaachisaa akka ta'e ibsuun tattaaffiin Keeniyaan taasisaa jirtu abdachiisaadha jedhe. Mariin biyyaalessaa hunda hammate ammoo rakkoo bu'uuraa biyyattii furuu akka danda'u Dr. Awwalaloo ibseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa dhibdee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin qabu karaa nagaan furachuu bakka bu'oota mari'atan ifa kan godhe yommuu ta'u, TPLF gama isaatiin maricha irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibseetii jira. Marii humnoota lamaan gidduutti adeemsifamu kana irratti TPLF hoogganummaa Keeniyaatiin haa raawwatamu yoo jedhu, mootummaan federaalaa ammoo hoogganummaa gamtaa Afrikaa jalatti akka adeemsifamu ibsaatii ture. Marii humnoota lamaan jidduutti adeemsifamu kana irratti TPLF hoogganummaa Keeniyaatiin haa raawwatamu yoo jedhu, mootummaan federaalaa ammoo hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin akka adeemsifamu qabu ibsaatii jira. Gamtaan Afrikaatti bana ibsa marsariitii isaa irratti maxxanseen mootummaa Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mariin kallattii adeemsifamee jira jedhee ibsus, dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa oduun akkasii uumamee odeeffame jechuun haaleetii jira. Mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin mari'achuuf haaldureewwan akka bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruun humnoota Amaaraa Tigraay keessaa baasuuf daangaa Tigraay bakka lolaan dura turetti deebisuu akkasuma humna ittisa Tigraay mariif dhiyeessuu dhabuuf yakkoota raawwatamaniif gaafatamni akka jiraatu gochuu kan jedhu kaayeetii jira. Xiinxallaa siyaasaa Afrikaa bahaa fi baha giddu galeessaa kan ta'e Abdurrahmaan Sa'iid qaamoleen lamaan qaama isaan mariisisuu irratti walii hin galan taanaan mariin araaraa gaafii keessa
keessa gala jechuun ibseetii jira. Hoogganaan Koongirensii for Somaalee Koos Ahmad Hassan ammoo waraanni Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kufaatii ijaarsa mootummaarraa kan madde akkuma ta'e kufaatii dimokiraasiitis jedhe. Profeesar Isqeel Gabbisaa gama isaaniitiin xiinxala torban tokko dura Addis Istaandaard irratti barreessaniin waraana waliin Itoophiyaa xumuruuf giddu lixinsi hawaasa idil addunyaa barbaachisaadha jedhe. Waggoota afran darban keessatti Itoophiyaan abdii ce'umsa dimokiraasii isa guddaa irraa gara jeequmsaaf waraanaatti ceete kan jedhan Profeesar Isqeel Gabbisaa hooggansi ce'umsa siyaasaa karaa irraa maquun waraanaa fi walitti bu'iinsi biyyattii keessatti akka babal'atu taasisee jira jedhan. Hoogganaan paartii Koongirensii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun BBCtti himuu isaanii ni yaadatama. Qondaalonni olaanoon Koongirensii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohammadiif obbo Baqqalaa Garbaa mootummaan federaalaa akkuma adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin marii adeemsisuu filateem waraana bilisummaa Oromoo wajjinis dhukaasa dhaabeen mari'achuu qaba jechuun imala galatoomaa Ameerikaa fi Awurooppaatti taasisaa turaniin ibsaniitii jiru. Mootummaan Biltsiginnaa kan Dr. Abiy Ahmad Aliin durfamuun waraana adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin adeemsaa ture dhaabeen mari'adha jedhus humnoota biraa kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Gaambeellaa fidhattoota Beneshaangul Gumuz wajjin hin mari'adhu jechuun loluu irratti argama. Manni maree nageenya biyyaalessaa torbee darbe keessa teessuma taa'een kibba giddu galeessaaf lixa Oromiyaatti koomaandi poostii labsuu isaa ibseetii ture. Gamtaan Afrikaa kan waraanaa fi rakkoolee siyaasaa biyyoota Afrikaa mudataniif Afrikaanonni ofiin fala kaawwachuu qabu ejjennoo jedhu qabu. Qaamoleen hundi maricha irraa qooda akka fudhataniif tattaaffii taasisem hin qabu jedhamuun komatamaatii jira. Itoophiyaatti nagaa waaraa argamsiisuuf qaamolee waraana keessa jiran hunda hirmaachisuu fi hawaasni idil addunyaa gidduu seenuun barbaachisaa akka ta'e xiinxaltoonni barreessaatii jiru. William Ruto galma morkattoonni fi deeggartoonni isaanii akkasumas geggeessitoonni biyyattii keessa jiran keessatti yeroo haasaa taasisan kun galgala eebbifamaadha. Bu'aa injifannootiin kan argamu aangoon guddaan kun kan lammiilee Keeniyaa hundaati jechuun dubbii eegalanii. Deeggartoonni isaanii gammachuun mirqaanoon galmicha keessaa sagalee deeggarsaa dhageessisanii. Morkattoonni garuu gariin ni callisanii gariin miira injifatamuutiin harka isaa fuudhanii. Durataan komishinii filannoo biyyattii Waafuulaa Cheebuukaa Ruutoon sagalee 50.4 sagaleen injifachuu ergebsanii booda tureen pirezidaantii shanaffaa Keeniyaa haarofti haasaa taasisuuf gara waltajjiitti kan dhufanii. Morkataa jabaa Ruutoo kan turan Raayilaa Odingaa fi gareen isaanii garuu bu'aa filannoo kanarraa amantaa dhabaniitii jiru. Inumaa Raayilaa Odingaan bakka ibsa bu'aa filannoo kanaatti hin argamin hafaniitii jiru. Bu'aan filannoo Keeniyaa ibsamuu isaa daqiiqaawwan dursuun itti aantuun dura taa'aa komishiinichaa Juuliyaanaa Cheereeraa fi miseensonni namni sadi bakka biraatti ibsa miidiyaaf kennaniin filannichaaf beekamtii akka hin kennine himaniitii jiru. William Ruto garuu miseensonni komishiinichaa namni afur sagalee wayyabaatti amanuu dadhabuu isaanii lammiilee biyya kootii yaaddessuu hin qabu jedhaniitii jiru. Haasaa gabaabaa galma bu'aan filannoo itti ifoome keessatti taasisaniinis bakka kana hin gaan tilmaamni jedhu akka ture nan beekam. Ta'us garuu sababa gargaarsa waaqaatiin as geenyee jirra jedhaniitii jiru. Itti dabaluun Ruutoon deeggartoota isaanii galateeffachuun leegaasii pirezidaantii Keeniyaa duraanii hiriyyaa koo fi hoogganaa koo Uhuruu Keeniyaattaa itti fufsiisuuf faawundeeshinii dhaabnee ni hojjenna jedhaniitii jiru. William Ruto haasaa isaanii keessatti pirezidaantii Uhuruu galateeffachuun isaanii qalbii miidiyaalee addunyaa hawwateetii jira. Sababni isaas Uhuruun injifachuu Ruutoof gammachuu dhabuu isaaniiti. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaan sagalee isaanii Odingaaf kennuun namoonni akka Odingaaf filataniif duula filannoo geggeessaa turaniitii jiru. Pirezidaantii shanaffaa ta'uun injifachuu William Ruto erga beeksifamee as deeggartoonni Raayilaa Odingaa komii sagaleen hatameera jedhuun mormiif daandiitti ba'aniitii jiru. Morkataa William Ruto kan ta'an Raayilaa Odingaa sagalee 48.85 waan argataniif morkichaan hin milkaa'in hafuun isaanii erga ibsamee booda sagaleen komii deeggartoota Odingaa biraa dhagahamatii jira. Deeggartoonni Raayilaa Odingaa komii sagaleen hatameera jedhuun mormiif daandiitti ba'aniitii jiru. Kun kan ta'e miseensonni komishinii filannoo biyyattii baay'inaan afur ta'an bu'aan filannoo ibsamuuf adeemu dursuun ibsa miidiyaaleef kennaniin firii filannoo kanaaf itti gaafatamummaa hin fudhannu jechuu isaanii hordofuun firiin filannichaa ibsamuu booda deeggartoonni Raayilaa Odingaa bakka Kisuumuu fi Naayiroobii bakka Kiibeeraa jedhamutti mormii dhageessaa turaniitii jiru. Qaamoleen nageenyaa mormii kana tasgabbeessuuf garasitti bobba'anii jiraachuun miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Garuu amma bakka deeggartoonni Odingaa itti heddummanitti illee nageenya jiraachuu fi sochiin daldalaa garuu bakkeewwan garaagaraatti cufaa ta'utu himame. Deeggartoonni William Ruto garuu gammachuu keessa jiru. Bakkeewwan adda addaatti sirbaan faarfannaa fi sagalee iyyaatiin gammachuu isaanii ibsataatii jiru. William Ruto gama isaatiin seenaa Keeniyaa keessatti filannoo akka kanaatti
haqaa fi wayyabatee argamee hin beeku jedheetii jira. Dursitoonni biyyoota garaagaraa ergaa baga gammaddaniin kan dabarsan yommuu ta'u ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan dursee hin jiru jedhamee miidiyaaleen gabaafame. Dursitoonni biyyoota Zimbaabuwee, Afrikaa Kibbaa, Burundiif kanneen biroos baga gammaddan Wiiliyaam Ruutootiin jedhaniitii jiru. Embaasiin Ameerikaa Naayiroobii jiru immoo injifachuun Ruutoo boqonnaa murteessaadha jedheetii jira. Hooggantoonni paartiileen deeggartoota isaanii akka tasgabbeessaniif hokkora irraa akka of eegan akka gorsan kan hubachiise yommuu ta'u, haalota hafan tokko tokkos gartuulee waliin ta'uun akka furuu qaban himeetii jira.